tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa tokkummaa. naannee garuu sagantaa kanarratti argamu kiyyaa gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jechaadha. Hojiiwwan as keessatti jalqabame baay'eesaa waan abdii nuu kennu jechaadha. Sadarkaa sadarkaadhaan jiru hooggansi keenya amma dhufee tattaaffiin isaan qaban hariiroo isaan nama wajjin qaban kufanii ka'anii hospitaala kana jijjiiruudhaaf qophaa'ummaan isaan bira jiru baay'ee abdii namaa kennaa jechuudha. Hiikaa kana ilaalchisee tooni akka hospitaala waliigalaa Kuyyuutitti wanta xiqqaadha kan hojjenne. Isas dhukkubsattoota keenya waliin taanee akka maatii tokkootitti mana kana akka isaan gargaaru jenneetti isaa wajjin sadarkaa misaa affeerummaa akka isaanitti dhaga'amuuf jecha guyyaa kana qopheessine. Kanaaf sagantaa kanaaf hojjetaa keenya kumatti
waliigalee tasumatti hojjetumti qopheesse. Kanaaf akka waliigalaatitti dhukkubsattoota keenyanis baga ayyaana waggaa kana isin geechan jenneen isaa wajjiniin dabarsuudha kaayyoon keenya jechaadha. Hospitaalli kun hospitaala guddaa ture. Sadarkaa ka'umsa isaarraa qabee hospitaala waliigalaa kuyyuu jechaan sadarkaalee guddina garaagaraa irra kan turedha. Yeroo ammaa kana keessatti immoo sadarkaa wantoota bu'aa bayii guddaan isa mudateera. Kanaaf achi keessaa bahuudhaafis ogeessonni as keessa jiran hakiimonni dabalatee ogeessonni hundumtuu harka wal qabatee ta'anii hojii